Ashama harka fuunee jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atan isiniin jedha. Egaa warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koo taatanii na hordofaa jirtan guddaa galatooma. Egaa guyyaa har'aa oolmaan koo guyyaa har'aa maal akka fakkaatu kan isin daawwachiisu ta'a jechuudha. Iddoo hundumayyuu isin daawwachiisa, iddoo bashannanaa hedduu tokko namatti toludha bootaan kuni. Nah baay'ee bareeda kan akkuma argitan jechuudha. Eessa jechuun keessan hin oolu. Garuu warra boota kana wallaaltanii jirtan jedhanii yaadu beekuu dandeessanii. Kana garuu makinaan akkanaa iddoo hedduu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaasitti goddanyaantii dhaabbattee jirti cinaa kanatti. Afur galgala gara waan ta'eef baay'ee tokko bareeda jechuudha. Akkuma argaa jirtan kanaasitti bashannanaa jira hundumti isaaniiyyuu. Video waraabachuu irratti humna nama hin dhowwu, sababbiin isaa iddoo bashannanaa waan ta'eef namni kamiyyuu video waraabbata jechuudha. Footuma ka'aa jechuudha kan dhufe hundumtuyyuu. Innaa ajaa'iba baay'ee tokko bareeda. Akkanatti zanaafata jechaa oollee jechuudha. Bakka kanatti illee bishaantu jira akkuma argaa jirtanii. Innaa haala kanaan jechuudha iddoo baay'ee tokko nama hawwatuu fi baay'ee tokko namatti toludha. Wanta as keessa hin jirre hin jiru jechuudha. As keessatti wantoonni na gammachiisan wantoota hedduutu jira jechuudha. Yeroo baay'ee wanta biyya keenyaa tokko yoon biyya ormaa keessatti argu hedduu tokko itti gammada jechuudha. Keessattuu baandiraa biyya keenyaa bakka wantoota biyya keenyaa yommuu argu hedduu tokko natti tola, ofiin boona jechuudha. Iddoo kanatti kan argitan ta'a. Wantoonni hin dhabame hin jiru. Garuu as keessatti maaltu jira yoo jettanii biyya sabiitu as keessatti hojjeta jechuudha. Wanti dhabame hundumtuu hin jiru. Bocawwan garaagaraatu jira. Asitti akkuma argaa jirtan ixaana. Ijoolleen kun Itoophiyaadha jechuudha. Kan as keessatti hojjetanii. Ixaana illee akkuma argitan ixaana halluu garaagaraatu jira. Fooliin isaatillee ixaana baay'ee namatti toludha. Wiigiin hin jira asitti rifeensa osoo hin taane inni kun maal dhiseetanii wiigila jechuudha warra wiigii jaalattanii. Kanatti aansi immoo Afrikaa daansitu jira jechuudha. Namni hundumtuu akkanatti dhaabbatee biyya ilaalaa ajaa'iba dhugaa rabbi. Innaa viidiyoo waraabbatu footoo asitti ka'u hedduu tokko namatti tola. Ijoolleen caffaran kunillee jechuudha Afrikaa daansidha. Innaa uffannaan isaanii garuu ajaa'iba kan mataarraa qaban kun qodaadha. Qodaa uffataniitidha kan jiru. Yoo haala kanaan hundumtuyyuu idaaratidha kan jiru. Caffaraan isaanii hedduu hedduutti tola isiniin jedhu. Innaa idiraawwati tola haala kanaan jechuudha. Afrikaa daansira sagalee isaanii keessaa hin balleessi sababbiin isaa koppiraatiin irratti fiduu danda'eetiin jechuudha. Innaa Afrikaa daansii akkanatti caffaraa jiranii jechuudha iddoo kanatti. Bashannanaaf iddoo kana dhufne jarri keenya ulfaatanii jechuudha. As keessatti bakkee hundumtuu bakkee garaagaraatu jira. Araboonnis bakkee itti tasnaanna'antu jira. Bakka kan dhufanii osoo hin taane isaanis hin dhufan iddoo kana keessa garuu nuti gara nu dhufne jechuudha. Iddoon birootis hin jira, iddoo biraa hin deemne nuti gara nu dhufne. Bakkee kana keessa wantoota hedduutu jira jechuudha. Wantoota hedduu daawwannee gara fuulduraa immoo wantoota hedduullee isinillee kan daawwattan ta'a jechuudha. Bakka kanatti iddoo ijoolleen itti taphatanidha jechuudha. Gubbaa kana irra goraniitu ijoolleen bakka kana irratti ni taphatan jechuudha. Jala isaa garuu bishaantu jira. Galgala irra waan ta'eef maabiraatiin isaa sirriitti ifee jira. Kunillee bishaan keessa akkuma argitan maabiraatii halluu birootiin jira. Hedduu tokko namatti tola bootaan kuni. Innaa zanaafataa jedha bakka nanitti bashannanaa oolee bakka nanitti zanaafataa jechaa oole jechuudha yeroo hunda. Yeroon namaa hojiidhaan biizii ta'urra yeroo tokko akkatti bashannanaa namatti tola. Asitti illee bocawwan garaagaraatu jira jechuudha. Inni kun kan mukkeen irraa hojjetamedha.
wanti hin jirre as keessa hin jiru jechuudha. Fakkiiwwan garaagaraatu jira as keessa jechuudha. Fakkiiwwan simbirroon jiru waan akkasii gargar akkasii. Amma immoo foolii Itoophiyaa urgaa'u sin fidee jira. Akkuma argitan kun bayyaa'inatiidha jechuun footoo isaati kun asitti. Bunni jira, shiroon jira jechuudha. Akkuma argaa jirtan cinaa kanatti bunaadha, shiroodha. Jabana, ixaana kuni bakkee bunni itti danfifamudha jechuudha. Buna dheedhiinis jira, xaabanis jirti. Walumaa galatti kana fakkaata jechuudha. Biyya ormaa keessatti kana arguun baay'ee nama gammachiisu. Bakka wantoota biyya keenya keessa jiru gaafa biyya ormaatti argani garuu hedduu tokko natti tolasi. Hedduu takka illee gammada jechuudha. Asitti illee kinaa'uma sirrii arangaadee bicaa warri baandiraa kana jaalatan jechuudha. Inni dammoo xiloobbiin waddaallee. Inni akkuma argaa jirtan bunni kun asitti bunni dheedhiin akkanatti tuulamee qulqullamee taa'ee jira. Kun asitti akaawwamee jira jechuudha. Dhugaa kan akka biyya keenya waa'ee aadaa biyya keenya caalaa bareedumaatu jira. Kunoo buna dheedhiidha asitti. Jabanaan ni jirti. Bunni buna jechuudha. Bunni daakamaanis ni jira. Bunni dheedhiinis ni jira. Wanti dhaabame as keessaa takka illee hin jirtu jechuudha. Amma garam deemnee walittan bakka boocneewwan garaagaraa jirudha. Isheen tummaadha ani hin beeku garuu. Innaa ishee kana jechuudha. Amma bakka walduraa deebine ixaana kana nan bitaa akkatti deddeebi'e. Gara jala kinoo bakki arabiidhaan barraa'e kana irratti dhadhaa maaltu jira seetanii dhadhaa muka yeroo jalqabaate kan argee kana keessatti dhadhaadhaa mukarraa hojjetame jechuudha hin gurgurani. Namichi kun eenyu maadha seetanii eenyu Sumaalee akkas gurraacha tokko jechuudha. Garuu as keessatti hundumti isaaniiyyuu bashannanaati kan jiru. Footoo yoo waraaban viidiyoo kaasan namni hodhamu hin jiru. Baay'ee biyya kanatti akka footoo viidiyoo kaasan namni namaaf hin eeyyamu waan ta'eefuu jechuudha. Kun duuba suuqii Itoophiyaati. Hundumti isaaniiyyuu bilbila qabatee viidiyoo waraabittidha kan jiran jechuudha. Asitti seenaa fataattisadha guyyaa har'aa jechuudha. Har'a bashannanaaf qofaadha kan isin fide malee gammachuuf keessa jiraatee miti jechuudha. Akkuma kanatti nuti bashannanaa oolle kana. Bootaan kun illee baay'ee bareeda. Iddoo haala namatti toludha. Hiriyyaan xiqqoo garasitti achi deemaa jirti fuuldura kiyyatti. Ani duuba ta'een ishee waraabaa jira isheen nan agartu. Bal'aadha iddoon kun sirriitti keessi isaa jechuudha. Asuma keessa zooraa oollee gara mana keenyatti kenna.